Cuufamuun balbala qabsoo karaa nagaa fi hidhamuun hooggantoota qabsoo karaa nagaa balbala qabsoo hidhannoo Itoophiyaatti saaqem dhiphifamuun dirree dimokiraasiin adda waraanaa hedduu oomishe. Dirreen waraanaa oomishamuun cubbuu lammiilee nagayaa irratti raawwachiise. Yakki saba Tigraay irratti raawwatame Oromiyaa irrattis deebi'uufi. Dhaabbileen miidiyaa fi xiinxaltoonni biyyoota dhiyaa Itoophiyaanota caalaa Itoophiyaan bittinnaa akka jirtuu fi biyya du'a afaan geetti akka taate barreessaa dubbataa dubbisiisaa dubbachiisaa jiru. Itoophiyaan biyya poolisiin Isaayyaasiin gorfamtu biyya addunyaan balaaleffatte biyya rakkoo keessoo mariin furuu lagatte biyya qawwee kaastee lammii isii wal ficcisiiste biyya gaarreenii fi laggeen isii dhiigaa fi lafee ilmaan isheetiin guutamte taatee afaan bolla du'aa teette du'a eeggataa jirtiin mata dureewwanii fi yaada xiinxallaa Itoophiyaa irratti kennamanidha. Biyya guddoo hundee gaanfa Afrikaa turte tana irratti biyyi hin dhaadamne hin jiru. Jettiin biyyoota ollaa hidha uummanni Itoophiyaa birrii sabbata irraa hiikkatee hidhee irraa barrisaa akka barbadeessuu danda'an dhaamu. Saa abbaan gaafa cabsem ormi ija balleessaa akkuma jedhamu biyya abiyya caccabsaa jiru irratti biyyoonni fagoo kan galu xinnaa guddaan dantaa Itoophiyaa irraa qaban kabachiisuuf hidhannoo fi dubbiin Itoophiyaa waraanaa jiru. Lixa Gondar Suudaan kaabaatiif dabarsee kennam birmadummaa Itoophiyaa sarpisiisem humna alaatiin dubartoota gudeede jedhamem addunyaa duratti kan xiqqeeffame sirni Itoophiyaa biyya du'aa fi dhiigaa godhem lola cubbuun cuuphameen saba Tigraay kan haxaa'em kan addunyaan balaaleffattem kan hammeenya lola sanii adii gurraachi magan jedhe Oromiyaa irratti banuuf izii waraana baham giddu galeessa lixaa fi kibbaa gara Oromiyaa fuula isaa deeffachiisee jira. Itoophiyaa biyya guyyaa irraa gara guyyaatti dhaadannoo fi doorsifni biyyoota alaa irratti ergamuun biyya dhaadannoo alaatiif gurra kennuu diddem lammii isii qofa ajjeesaa ooltum sirna balaa fi balaafamaan biyya hoogganamtum biyya biltsiginnaa jiraachisuuf ilmaan isii hoolaa wareegaa gootee fi biyya sirna keessaanis alaanis fudhatamni isaa cicciteen hoogganamtum biyya qarree du'aa teettee raafamtuu fi furmaata siyaasaa marii lagattee hooggantoota qabsoo karaa nagayaa hiiteedha. Wal dhabdee hidha laga Abbayyaatiif furmaanni dippiloomaasii qofaa miti dhaadanni jedhu Itoophiyaaf ergamaa jira. Yaa laga Abbayyin wal qabatee Ugandaan osoo hin hafin fallaa Itoophiyaa goruun hirmaannaa taasisaa jirti. Biyyoonni fedhii addaa Itoophiyaa irraa qaban dippiloomaasii didu filannoo qawweetiin dantaa isaanii akka kabachiisan dhaamsa badhaafamaa Noobeelii nageenyaa bara 2019 ergaa jiru. Garuu hoogganaan Loorentii nageenyaa balaa biyyoota alaa irraa Itoophiyaatti gulufaa jiru aarsaa hamaa Itoophiyaa akka biyyaatti kafaluuf jirtu dhaabuu caalaa siyaasaan kee riiqicha diigamaatiin warreen jedhan hidhee kan hafe qawween biyya keessa ari'aa jira. Duula waraana Tigraayitti geggeeffame booda kan biraa humna ijaarameen Oromiyaa irratti labsameetii jira. Kun ammoo eega ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa kaayyoo qabsoo isaa Aljaziiraa irratti ibseen booda. Waraanni Oromiyaa irratti waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu baname kun humna addaa poolisii Oromiyaa, humna addaa poolisii Amaaraa, raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, raayyaa ittisa biyyaa Eertiraa kan hammate yoo ta'u kan hoogganamuun mootummaa federaalaatiin Abiyyi Ahmad Dammaqaa Mokonnan Tamasgeen Xuruunaa Aganyaw Tashaagarfaatiin ooppereeshinii kanam milkeessuuf cubbuu Tigraayitti raawwatan addunyaa dagachiisuuf akka kaayeffatan himamaatii jira. Humna addaa poolisii Oromiyaa ammoo addatti obbolaa keenyatti hin dhukaasnu nuti wal ajjeesaa jirra rakkoo siyaasaa marii hiikaa jedhee waan mormaa jiruuf shakkiin irra kaa'amee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa qodni isaa humna namaa loltuu dhiyeessuudha. Ooppereeshinii lixa Oromiyaatti yookaan guutummaa Oromiyaatti labsame kanaani. Odeessa jiruun sababa humna addaa poolisii Oromiyaa irraa amantaa dhabaniif mootummaan humna biraa ejensii basaasaa fi nageenya biyyaalessaa irraa humna addaa poolisii Amaaraa irraa raayyaa ittisa biyyaa irraa
poolisii federaalaa fi poolisii magaalaa Finfinnee irraa humna furgaatu cimaa tokko ijaaruun loltuu 1,400 ol magaalaa Naqamtee qobsiisee jira. Hooggansi humna kanaa ajajoota waraanaa dhalootaan Amaara ta'aniin hoogganamaa itti waamamni isaa ammoo waajjira tikaa fi nageenya biyyaalessaatiif akka ta'etu keessa beektotaan dubbatamaa jira. Humni waraanaa Eertiraa, humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa, raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa waliin ta'uun lola siyaasaa fi waraanaa uummata Oromoo irratti banaa jiru. Abaa'oo shanee balleessinee Itoophiyaa qulqulleessinaan dhaadannoo isaaniiti. Oromiyaan waraana siyaasaa fi waraana adda waraanaatiin dhiiguu jalqabdee jirti. Amaloota waraana kaabaatti ta'e keessaa tokko bilbilaa fi intarneeta cufuudha. Tooftaan intarneetii fi bilbila cufanii uummata waraanaan adeemsisuu kun kutaalee Oromiyaa akka Maccaalixaa, Bahaa fi Gujii Bahaa fi Lixa akkasumas Booranaa kan hafe ammoo Shaggar Lixaa keessatti jalqabeetii jira. Naannota kanneen keessatti intarneetii fi bilbilli addaan citeetii jira. Dabballee mootummaa irraa kan dhagahamu Oromotu Itoophiyaa bulchaa jiraadha. Garuu gaafiin uummata Oromoo namni Oromoo ta'e Itoophiyaa haa bulchuu osoo hin taane Oromoon Oromiyaa irratti abbaa ta'e bilisummaan haa jiraatudha. Itoophiyaan bulchiinsa biltsiginnaa jalatti dhiibbaa alaa fi dhibee keessoo dandeettem biyya nagaa taatiin yaaddoo uummata Itoophiyaa qofa osoo hin taane yaaddoo saba himaa fi xiinxaltoota akkasumas hawaasa addunyaati. Kana irraa kan ka'e hireen Yugoslaaviyaa muudatem Itoophiyaa muudachuu danda'an gaafii sabi maalee fi xiinxaltoota addunyaati. Itoophiyaan Yugoslaaviyaan itti aantu ta'uu dandeetti. Is Itoophiyaa the next Yugoslavia mata duree jedhu jalatti miidiyaaleen garaagaraa namoonni siyaasaa waa'ee wal fakkeenya siyaasaa Itoophiyaa fi Yugoslaaviyaa barreessu. Seenaan Yugoslaaviyaa kan Itoophiyaan itti fakkeeffamte hireen Yugoslaaviyaa Itoophiyaa muudachuu malte jedhame kun maali? Yugoslaaviyaan seenaa akkamii qabdi? Maaltu muudatem? Itoophiyaa ammaa fi Yugoslaaviyaa maaltu wal fakkeessa? Kan jedhuun galaa mil'uu tibbanaa godhannee jirra. Kun mil'uu tibbanaati. Saboonni kibba bahaa fi giddu galeessa Awurooppaa mandheeffatan kanneen akka Boosniyaa, Sarbiyaa, Sloveeniyaa, Mesidooniyaa, Herzegovina, Montenegroo fi Kosovoon bara 1940moota keessa nama Joosip Broz Tito jedhamuun biyya Sooshaalistii Federaalistii Rippaabilika Yugoslaaviyaa jedhamtu ijaaraniim. Biyyoonni walitti dhufuun impaayera tokko ijaaratan kun biyyoota eenyummaa, aadaa, duudhaa, afaanii fi alaabaa ofii qabanidha. Garuu weerara biyyoota alaa of irraa ittisuuf olaantummaa Sarbiyaatiin gurmuu Sooshaalistii Federaalistii Rippaabilika Yugoslaaviyaa jedhu ijaaraniim. Joosef Tiitoon hidda dhalataa Kirooshiyaa ta'us olaantummaa Sarbiyaatiin Yugoslaaviyaa ijaare jedham. Seenaan durdubbee isaa akkuma Abiyyi hidda dhalootaa Oromoo ta'e olaantummaa Abisiiniyaatiin Itoophiyaa ijaaruuf lola saboota Itoophiyaan tan hunda teenyaati jedhan irratti banee kana. Kaayyoon ijaaramuu Yugoslaaviyaa milkaa'em lola addunyaa lammaffaa wal utubuun biraa darbaniim. Saboonni Yugoslaaviyaa hundi Yugoslaaviyaan nu hundaaf biyya wal qixaati yoo jedhan namoonni siyaasaa Sarbiyaa garuu Yugoslaaviyaan biyya addatti abbummaa itti qabnuudha jechuun amanu. Hubadhaam waan Itoophiyaan Yugoslaaviyaa ta'uuf deemti addunyaan jedhaa jirtuuf akkuma finxaaleeyyiin Sarbiyaa Yugoslaaviyaan nu qofa ibsiti jedhan geggeessitoonni siyaasaa Amaaraas Itoophiyaan warra siyaasaa nugusootaa ulfeessan qofa bakka buutii jedhan.
saboonni Itoophiyaa hundi garuu Itoophiyaan biyya hunda keenyaati jedhuun warri Amaaraa, Oromoo, Sumaaleem, Hadiyaa, Sidaamaa wanti jedhamu hin jiruun Itoophiyaa qofa jechuun akkuma dhibee siyaasaa Itoophiyaa ta'anitti warri Sarbiyaas dhibee Yugoslaaviyaa ta'uun biyya saboota Rippaabilika jahaa fi godinoota lama kan Sarbiyaa keessa jiran irraa ijaaramte haquun Sarbiyaa guddittii yookaan Greet Sarbiyaa jedhanii yaamu. Hamma bara 1974 seerri Restructure Federal Government jedhuun pirezidaantii isaanii Tiitoon bahutti walitti bu'iinsa jiraatus Sooshaalisti Federaalistiin Rippaabilik Yugoslaaviyaan tasgabbii qabdi ture. Seerri Restructure Federal Government jedhuun mirga ofiin of bulchuu sabootaa ifaan labsa. Garuu seerri kun mirga sabootaa caalaa mirga nama dhuunfaa kabajuu fi kabachiisuu irratti xiyyeeffata ture. Sababni isaas Sarbiyaanonni hedduun saboota biyyattii kanneen akka Krooshiyaa, Bosniiyaa fi godina Koosoof fa'a keessa faca'anii waan jiraataniif mirga isaanii kabajuuf nama dhuunfaa irratti xiyyeeffate ture. Kun ammoo qubsuma Itoophiyaa kan warri Amaaraa naannolee Itoophiyaa hunda keessa faca'anii jiraataniin wal fakkeessa. Hamma Abiy Ahmed bara 2018 gara aangoo dhufutti mormiin siyaasaa Itoophiyaa keessa jiraatus haleellaan sabummaa irratti xiyyeeffate baroota askaluu keessa hin turre. Abiy Ahmed akkuma aangootti dhufeen adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa diiguun bilisiginnaa ijaaruun mirga sabootaa caalaa mirgi nama dhuunfaa biyyattii keessatti keessumaa paartii bilisiginnaa keessatti sagaleen sabaa hafee kan nama dhuunfaa akka bakka argatu taasise. Kun ammoo sabummaa balleesse, sabboonummaa siyaasaa nugusoota dagaagse. Kunis wal fakkeenya siyaasaa Yugoslaaviyaa fi Itoophiyaa mul'ise. Boqachuu pirezidaantii Tiitoo booda siyaasaan Yugoslaaviyaa raafamuu eegale. Akkuma boqachuu muummee ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawii booda siyaasaan Itoophiyaa raafamuu jalqabe ta'uu isaati. Akkam hooggantoonni siyaasaa Amaaraa Itoophiyaa irratti olaantummaa nugusoota deebisuun jiraachuu barbaadan Sarbiyaanis Yugoslaaviyaa irratti olaantummaan jiraachuu barbaadde. Akkuma Oromoon Itoophiyaa keessatti bilisummaa fi federeeshinii yookaan biyya ofii ijaarrachuun jiraachuu fedhu saboonni Yugoslaaviyaas federeeshinii ijaarrachuu fedhu. Akkuma sabboonummaan Oromoo dagaagaa dhufe mootummaa Itoophiyaatti ibidda cunqursaa qabsiisee sabboonummaan Rippaabilikaanota Yugoslaaviyaas bara 1990moota keessa olaantummaa Sarbiyaatti ibidda warraaqsaa qabsiise. Yeroo kanam akkuma humni Oromoo jabaataa dhufe kan adda bilisa baasaa uummata Tigraay laafaa dhufe kan Rippaabilikaanota Yugoslaaviyaas jabaataa dhufuun kan Sarbiyaa laafe. Eegam kana xiinxalloonni miidiyaaleen addunyaaf xiinxaltoonni kan siyaasa Yugoslaaviyaa duree fi kan Itoophiyaa amma kan wal madaalchisaa deemanii fi hubadhaam haala Yugoslaaviyaan keessa dabartee fi haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu xurree takkaam. Walitti bu'iinsi fi raafamni siyaasaa Yugoslaaviyaa mudatem jabaachaa dhufuun bara 1990moota keessa Krooshiyaa fi Sloveeniyaan olaantummaa Sarbiyaa cabsuun mirga ofiin of bulchuutti fayyadamanii fottoquu labsataniim. Garuu ministeerri muummee Yugoslaaviyaa Ante Markovic fottaqiinsa seeraan alaatiin fudhatama hin qabu jedhee waraanaaf yaamicha godhe. Gochaan Sloveeniyaa fi Krooshiyaa filannoo Tigraay adeemsiseen kan wal simu yoo ta'u gochaan muummee ministeera Ante Markovic kun ammoo fottaqiinsi seeraan alaati jedhee waraana labsisuun jecha Abiy Ahmed filannoon Tigraay ጨረቃ ምርጫ ጀደሰኒን ወልፈካታ ጀደን ሚዲያሌስ ተኤ ነሞኒ ሲያሳም ብዮተ ሊጣ ወልፈከኛ ዩጎስላቪያ ፊ ኢትዮጵያ ዮካሰኒም ትግራይ ክልል የሚደረገው የጨረቃ ምርጫ ነው። የጨረቃ ምርጫ ልክ እንደ ጨረቃ ቤት ነው። ዩጎስላቪያ ጉድቲን ራፈመ ሲያሳ ጉዶ ኬሰ ቡቴም አኩማ አብይ አህመድ ቀብሶ ኡመተ ኦሮሞት ደበላሜም ኦላንቱማ ወያኔ ፊ ናፍጠኛ አዋለም ወልቅጡማፍ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ኬሰት ፊነ ጀዴ ቱሬም ሊጊ ኮሚኒስቲ ሳርቢያ ኬሳም ካንቱሬ ነምኒ አፋን ሚኤፈቱን ቤከሙም kan Slobodan Milosevic jedhamu Yugoslavia keessatti walqixxummaa mirkaneessinaam olaantummaa Sarbiyaani balleessina jechuun deeggarsa guddaa uummata biraa argatee filatame. Slobodan Milosevic hooggansa nagaa fi jijjiiramaa jedhamee lammii Yugoslaviyaatti hamma Awurooppaanotaatti
dhaadeffamem ni faarfamem ni jajamem. Abiyyi Ahmedis hooggansa jijjiiramaa abbaa nagaa badhaafamaa noobeelii nageenyaa ilma abbaa gadaa jedhamem faarfamuu isaa hundatu gurraa qabaam. Akkama maaksi Oromoom kan jajamem ni jaji'ama jedhu san Slobodan Milosevic ta'ee Abiyyi Ahmed bakka ummanni isaan kaayatee mucucaachuu jalqabanim. Slobodan Yugoslavia guddoo ijaarra jedhaam olaantummaa Sarbiyaa tarkaanfachiisutti fuulleffatem. Abiyyi Oromoon hamma gaanfa Afrikaatti bulchite jedhaam olaantummaa nugusootaa deebisutti ce'em. Slobodan Milosevic amaanaam waadaam abdii ummata irraa fuudhem darbee akeeka isaatiin Sarbiyaanotam Kosovo Kroatiyaa Sloveeniyaa Bosniyaa keessa jiraatan ijaarratem humna waraanaa godhem. Humna waraanaa ilaalcha isaatiin leenjeem saboota hunda irratti ramadem. Hooggantoota waraanaa lammiilee Sarbiyaa godhee sagardaa hooggantoota waraanaa lammiilee Sarbiyaa godhem sadarkaa qondaalummaa hereefim. Halli yeroo san Slobodan Milosevic godhe kan Abiyyi Ahmed Itoophiyaa keessatti amma godhaa jiruun wal fakkaatam. Abiyyi gorsitoota isaa irraa kaasem hamma mooraa leenjii waraanaatti namoota ilaalcha nugusootaa qabaniin guutem. Kaan ammoo Oromoon hamma gaanfa Afrikaatti bulchaa hurrii jedhu itti marem siyaasa isaa akka tarkaanfachiisu godhem. Humna addaa poolisii Oromiyaa ilaalcha hidhamuutiin leenjisee ummatatti bobbaasem. Humna addaa Amaaraa saboota kaan irratti qajeelchem. Akkuma ummata Tigraay irratti jabeenya miira bineensummaa jibbaa raawwachiisem Oromoo irratti raawwachiisuuf lixa Oromiyaa qobsiisee jira. Wanti fagootti kunnootii jedhan kunootiin baatem humna addaa poolisii Amaaraa godina Wallagga Bahaa karaa buree jedhamuun seenem aanaa giddaa ayyaanaa keessaa mana ummataa ibiddaan barbadeessaa jira. Asirratti tarsiimoo guddaa humna addaa poolisii Amaaraa keessaa mana barbadeessuun ummata buqqisuun ajjeesanii darbuu fi lafa weeraruun istiraateejii isaanii guddaadha. Walfakkeenyi siyaasaa Itoophiyaa ammaa fi Yugoslavia durii hin dhumne. Akkuma amma Itoophiyaan nafxanyoomaa jirtu kanatti Yugoslaviyaan deebitee sarbiyoomte. Akkuma Oromoon gaafii abbaa biyyummaatiin mootummaa Abiyyi Ahmed bahaa gala dhoowwe Rippaabilikaanonni Yugoslaviyaas gaafii ofiin of bulchuutiin Slobodan Milosevic taa'aa dhaabbii dhoowwaniim. Kirooshiyaanonnim, Montenegroonnim, Kosovoononnim, Sloveeniyaanonnim hiriira mirga hiree ofiin murteeffachuu bahuun olaantummaa Sarbiyaa bulchiinsa Yugoslaviyaa keessatti mormuu jalqabaniim. Finxaalessonni siyaasaa nugusoota Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa jalatti dhokatuun akkuma sabaaf sablammoota cunqursan Sarbiyaanonnis Yugoslaviyaa jalatti dhokachuun Rippaabilikaanota cunqursuun warra mirga ofiin murteeffachuuf hiriira bahem dhibbootam fotoksitootam jedhanii arrabsuun. Bara 1991 sababa fottaquu Sloveeniyaa hordofee lolli guyyaa 10 ture geggeeffamem. Lola kana kan hoogganem Jeneraal Slobodan Praljak kan jedhamudha. Innis duguggaa sanyii Rippaabilikaanota irratti raawwateen yakka duguggaa sanyiitiin mana murtii idil addunyaatti himatamee dhimmi isaa osoo ilaalamaa jiru mana murtii keessatti summii dhugee du'em. Stop, please. Please sit down. Lolli Sloveeniyaa irraa jalqabem yeroo gabaabduu booda Kirooshiyaatti ce'em. Booda irra hunduu lolichatti hirmaachuun wal balleessutti ka'em. Kan wal haleelu malee kan wal gargaaru hin jiru. Michummaan saboota Yugoslaviyaa keessaa dhabamem diinummaan bal'atem. Dhiigni dhangala'em lubbuu balleessem. Adeemsi Itoophiyaa ammaa kunis booddeen isaa kana ta'innaa laata kan jedhamuuf kanaafim. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jidduu seenem rakkoo jiru mariin furuuf yaada dhiyeessinaan Sarbiyaan opereeshinii olaantummaa seeraa irra jirra jechuun diddem. Itoophiyaanis irra deddeebuun waa'ee opereeshinii olaantummaa seeraa kana dubbataa turtem. Keessaa yoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Aliin waa'ee olaantummaa seeraa kabachiisuu kana yoo dubbatum teessoo irraa ka'aa turem. Haalli hammaataan dhufnaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii humna nageenya eegduun neetoo ramadee gara Yugoslaviyaa ergem. Sarbiyaan garuu humna nagaa eegduu dhaabbata mootummoota gamtoomanii kana ni haleelte. Neetoon Sarbiyaa irratti tarkaanfii fudhachuun
lola nagaa kabachiisuu itti fufeem. Lola Yugoslaaviyaa keessatti bara 1991 hamma bara 2001tti geggeeffameen lammiileen Yugoslaaviyaa kuma baay'een lubbuu dhabanii jiru. Balaan Yugoslaaviyaa mudatuun lubbuu lammiilee 100,000 olii galaafate kun sababni Slobodan Milošević garaagarummaan sabootaa kabajeem waliin bulchuu dhiisee saboota walitti baqsuuf yaaleen balaan hammas gahuu dhalateem. Slobodan Milošević dabalateem ajajoonni waraanaa aangoonni mootummaa namoonni baay'een mana murtii idil addunyaatti himatamaniim. Slobodan Milošević bitootessa 11 bara 2016 innis mana hidhaa kan kibba Neezerlaanditti argamu keessatti du'eem. Itoophiyaan qarraa Yugoslaaviyaa mudattee jirti. Lammiileen isii guyyaan dhumaa oolum kaaba Itoophiyaa gaarreen Tigraay keessatti reeffi lammiilee nagaa bineensaan nyaatamee jira. Oromiyaa guddoo keessatti dargaggeessi mana hidhaatii baafamee ajjeefamee jira. Waraanni guddaan gama siyaasaa fi kallattiin uummata Oromoo irratti banamee jira. Beneshaangul Gumuz keessatti ajjechaan aadeffata ta'eem. Egaa kun carraa Yugoslaaviyaatu Itoophiyaa mudataa jira jedhamee xiinxaltootaan yaanni itti kennamaa jira. Bulchaan Itoophiyaa hooggantoonni waraanaa Itoophiyaa akka hooggantoota Yugoslaaviyaa mana murtii idil addunyaatti dhiyaatan moo hin hafaniin gaafii deebiif yeroo barbaadudha. Akkuma Abiy Ahmed ilaalcha sabummaa balleesseem ilaalcha saboota biyyattii eenyummaa isaanii irraa quucisee eenyummaa biraa itti godhuuf deemaa jiraachuun isaa Itoophiyaa hiree Yugoslaaviyaa mudachiisuu mala jedhameet tilmaamama. Ammoo irras gahameetii jira. Wantoonni Yugoslaaviyaa keessatti yookaan ammoo wantoonni Yugoslaaviyaa mudatan Itoophiyaa mudataati jiru. Lolli garee bilisiginnaa kan aanguma mootummaa federaalaa harkaa qabuu fi kan aanguma mootummaa naannoo Tigraay harkaa qabu akkasumas waraana bilisummaa Oromoo kan bilisummaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamaaf qabsaa'aa jira jedhu jidduutti adeemsifamaa jiru kan salphatti dhaabbatu akka hin taanee fi yakka waraanaa addunyaa irratti mul'atee hin beekne kan hordofsiisu jedhamee dubbatamaati jira. Kanaaf ammoo sababni bu'uuraa eenyummaa sabootaa walitti baqsuu yoo ta'u eenyummaa sabootaa walitti baqsuun Itoophiyaa afaan boolla kufaatii jirtu kufaatii isii saffisiisan raaga xiinxaltoota siyaasaa qofa osoo hin taane kan lammiilee Itoophiyaati. Hunda caalaa balbalti qabsoo karaa nagaa mootummaa Itoophiyaatiin cufachuun qabsoo hidhannootiif dhumaatii lammiilee Itoophiyaatiif balbala saaqem. Akkuma waraanni Tigraayitti labsame dippiloomaasii Itoophiyaa cicciree fiqem waraanni ABO shanee dhabamsiifne jedhamee Oromiyaa irratti labsame awwaalcha Itoophiyaa saffisiisuu malaan raaga namoota siyaasaati. Waraanni Oromiyaa irratti baname waraana duguggaa sanyii guddaa hordofsiisuu danda'uudha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin mil'uuti banaa har'aaf qindeeffannee kana fakkaata. Hireen Itoophiyaa Yugoslaaviyaa ta'uu dandeettiin yaada xiinxaltootaa fi miidiyaalee dhihaatiin an kan isin faana ture Israa'el sabaaf gama ogummaa suursagaatiin Abdii Jamaaltinatti.